sagantaan akkuma gama turaa malee kan beellamaa hawwilii manatti deemee irraa fuunu malee kaash ammaan tana nu harka galee shilingii 2,200 fi shilingii 2,200 fi 29 takbiir amilee fi isanii kenna takbiir kaash kan nu harka gee qofaa dahabatti achi dabarra dahabni hisaabamu jira. Fuuluma keessan duratti waan isin kennitan isin garsiisnee hawaasaaf kan ergamu ta'a gara sheekootiitiin ergamaa gargaarsisuuni hedduu galatoomaa isin jenna. Eeyyan kana kan goonuuf iftoomina wal gidduu jiru yoo qabaanne malee koreen tun maallaqa kana ofii isaaniitii bakka tokko geessan kan yaadameef deeggarsa hawaasa uummata beela'eetiif waan ta'eef isinis hawaasni asitti argamtan ragaadha horiin kun kara sheekoleetiin bakka barbaadame hawaasa rakkate bira gaya walamalummaan akkanatti wal beeyna borus hawaasni kun numa biraa qaba waan ta'eef yoo deeggarsi kun bakka yaadame hin geenne rakkoo ta'a kanaaf amanamummaan akkan gidduu jiraatan. Okay. Ida'annoo asirratti dahabni gurraa firii 8 abbaa 8 dahabni gurraa amartii dahabaa abbaa 3 kan qarshii abbaa gurraa takka fi amormaa qarshii takka wanni nu bira gahe kan alatti hafee irra guddaa obboleen biyya warri arjoomtan akkuma arjoomtanitti wal beeyne warri arjoome yoo rabbi jedhee ilaa mana manatti isinii dhufnee isinirraa akka arjoomnu abdii guddaa isinirraa qabna galatoomaa noof kolcha. Terasa negara kita berapa? Takbir, sagantaa keenya akkumatti fufetti jira amma kanatti haasuudhaan haasofni ni godhama achi booda fiilmiitu itti fufa waan ta'eef hanga haala asii warri koreedhaa mijeeffataniif sagantaa nashiidaa asii isinii bananiif dhiibbaa isinii jenna daqiiqaa 2 haga warri waan qindeeffatan.
jiran dhufe ishaayii jam'ii goonaa isinuttiru gocha sagantaa kana xumurreetuma dandee ichitees. Ifama jambi osoo ta'in magriba waan salaatee jiru jecha ishaanii achi siree salaatu. Sa'aan ichisiisamee salaatamaa jira. Akka diimaan beekooti. Dubartii reefuun tanaa as gubbatti fakkeenya murtaatu jennee faarsuu turre gargaarsa uummataafis ta'e ispoonsara yaadaa fi qaamaan waan hundaa qubeessatti kan harkattee abbaa sari jechuun abbaa mana ishii irraa firamee du'aayii naaf godhaa fi jettee rabbi rahmataa godhuuf rabbi jannataan agarniisu rabbi jannataan agarniisu rabbi qabrii haa bal'isuuf rabbi caffee jannataa haa buufi jennaa warroota du'an hundaafuu rabbi haa ilaalamu. Egaa amma daqiiqaa sagaliif osoo su'eef gara waltajjiitti dhiyaatu dura daqiiqaa sagaliif viidiyoo daqiiqaa sagaliif daawwatantu jira. Achi booda immoo inni gara waltajjiitti dhufee haasaa eega taasisee booda fiilmii guutuu daawwannee wajjin nagaa jallaa jechuudha. Kanaaf daqiiqaa sagal sana hanga viidiyoo sutubatu naamusa keessanii waraabbiin hin jiru warri seekiyuritiidha waraabbiin dhoowwata iddoon sagalee